Daldaltoota midhaanii kan ta'an obbo Ahimad Mustafaa fi obbo Baaruu Tasammaan dhiyeessii midhaanii irratti rakkoon jiraachuu baatuyyuu xaafii irratti jijjiiramni gatiin guddaan mul'ateera jedhanii daballi gatii midhaanii keessumaa xaafii irratti mul'ate kanaaf mootummaan fala barbaaduu qabaas gaafataniiru. Duraan dhugaa dubbachuuf kiiloo birrii 45 kan bitaa jirru har'a dhugaa 75 xaafii bareedaa argachaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Amma sun waanyu rakkinni jiru jenneetis waan arginu waan ta'eef dhiyeessiin dhabameetii miti waanuma rakkinuma jiruutu naa galuu dide. Duraan xaafii amma birrii 45 amma 50 bitaa turre akkuma xaafichaatti amma garuu yeroo ammaa kana ayyaamamaa jiru naannoo birrii 80ti. Amma danda'amaa ta'een tooftaa isaatiin odoo sakatta'insa taasisee haalli itti gabaa tasgabbeessu jiraate jedhee tan gaafadhaa. Jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Aadde Gizeeshii fi Aadde Biraaneen xaafii kana dura gatiin isaa fooyyee kan qabuu fi yeroo ammaa garuu daballiin xaafii irratti mul'ate rakkoo hamaa nurratti uumeeraa jedhu. Xaafii kana dura 63 bitee amma garuu 85 jechuudha. Kanaaf iyyuu waan goonu wallaallee dhaabannee jaarraa jechuudha. Hunduma bootaa dabaleera. Waan akkana ta'eef hin beeku garuu gizee biraatii fi kan ammaa tokko miti adda. Maatii keenya akkatti bulchu nuun qabnuyyuu akka malee ol ba'eera. Xaafiin birrii 40 amma 80 gale. Sila kanaatiif akkatti shamannee itti bullu wallaalleera nuyi. Obbo Kennasaa Habtaamuu midhaan irratti daballiin gatii hamaan mul'ate kun oomisha alaa galan waan hin taaneef mootummaan kanaaf fala barbaaduu qabaas gaafataniiru. Wantoota alaa dhufaniidha otoo ta'e doolaara dabaleenna. Wantoonni kun midhaan yoo ta'e wanti garaagaraa kun waanuma biyya keenya keessaatu nutti dabalaa jira. Asiiti wanti oomishamu iddoo biraa deema ta'e eessa akka inni deemu isaati nu galin jedhu nu galuu baata jechuudha. Akka bulchiinsa isaatiitti jechuudha. Ilaalcha keessa akka inni nu galchu haala naannoollee akka inni nuuf tasgabbeessu. Batilee amma suuqii irratti paastaan dur birrii 40 birrii 20 binnu gara birrii 70 galeerama. Mana akkasii galeera. Paastaa bitatee namni daabboo bitatee illee jiraachuu hin dandeenye. Jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Faana Biroodkaastii Korporeet waliin turtii taasisan daballiin gatii midhaanii irratti mul'ate kun maddi rakkoo isaa hin beekamu waan ta'eef kanaaf mootummaan falatti barbaaduu qabaas gaafataniiru. Wanna nuun jedhan qaban dabalee jechaadha malee wanna itti dabale hin beeknu nuyi. Gabaarrattis mana hojjootis dabalee bichaadha. Achi haa dabalu asii haa dabalu wanna isaan beeknu nuyi. Kan beeknu bicha akkasuma shaman ol ba'eera dabaleera nus maal godhuu dandeenya nuun jedhan isaanis. Zimmiranii bakka nunis waan goonu hin qabnu nutti dabaleetu isin itti daballee nuun jedhu gaafan. Kanaafuu waan goonu wallaallee dhaabannee bulchaa jaarraa jechuudha. Itti gaafatamtuun waajjira daldalaa kutaa magaalaa Galaan Aadde Biraanee Lammeessaa gama isaaniitiin rakkoon gabaa irratti kan mudate osoo hin taane rakkoo daldaltoonni seeraan alaa uumanidha. Kanaaf qaamolee dhimmamtoota waliin irratti hojjechaa jirraas jedhaniiru. Ogeessota waajjira daldalaa qaamolee nageenyaa faanas taane bakka shakkiin jirutti keessattuu manneen kuusaa akka magaalaa keenya keessa jiran sakatta'insa tasaa gaggeessuudhaan kuufamni adda akka hin jiraanne to'annoo gaggeessaa jirra. Kaan daballii gatii irratti wal qabatee gatii hin malle akka hin dabalamne wantootni hojjetamaa jiran jira. Kan biraa dhiyeessii irratti yeroo ammaa kana rakkoo guddaa kan ta'e dhiyeessii keessattuu daakuu qamadii faana wal qabatee warshaalee keenya keessa maaltu jira kan jedhu sakattaanee gatii warshaatiin hawaasni keenya gatii madaalawaatiin illee akka bitachuu danda'u waan itti deemaa jiru jira. Itti aanaan bulchaa kutaa magaalaa Galaan obbo Kifilee Calqabaan rakkoo kana furuu fi waldaalee bu'uuraa tajaajila maraa irratti gurmaanii hojjechaa jiran cimsuun rakkoo kana furuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Waldaaleen tajaajila maraa irratti yeroo baay'ee rakkoon waldaalee magaalaa kana keessatti tajaajila maraa irratti gurmaaniiru waan lama qofa dhiyeessu zayitii fi sukkaara qofa. Garuu tajaajila maraa eegate waa hunda ummataaf miseensa isaaniitiif hawaasa jiraatuufis dhiyeessuu qabu. Kan amma jalqabe xaafii kan gatiichi karaa qonnaan bulaan miine kan bilchinaan laaluu gaafata. Mana waliin magaazana waliin rakkoo qabna jedhaniiru isa dafnee itti kennu akka isaan hojii keessa galan gochuu. Rakkoo gabaa xaafii irratti mul'ate kana itti fufinsaan furuu fi akka kutaa magaalaa Galaanitti gabaan magaalaa keenya keessaa dhabamuu isaatii waan ta'eef kana yeroo gabaabaa keessatti furuu fi ni hojjennas jedhaniiru obbo Kifileen. Xaafiin ajandaa uummata magaalaa keenya akka hin taane maal goonu jenna xaafichi eessa jira sunu jira. Nuti baay'ee baadiyyaa irra fagoo miti. Qonnaan bulaan naannoo kana bal'inaan hin oomishu. Gabaatti magaalli kun rakkoon isaa inni tokko gabaan qabu. Gabaan isaa inni tokko Aqaaqiidha, inni tokko Dukamii gidduutti magaalaa irraanfatamedha.
So rakkoo kana hiikuu akkamitti dandeenye ni waran gabaa magaalaa kana keessatti haa uumnu jenna. Uummata waliin hin marenne gabaa guyyaa kamtu gabaadhaaf gaariidha kan jedhu filanne so qonnaan bulaan bilisaan lafa isaa fudhatee lafa oomisha midhaanii isaa darara tokko malee rakkoo tokko malee karaa iftoomina qaban akka dhiyeessu.